Ashama harka fuunee akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii bakka jiraattan isiniin jecha har'a hordoftoota koo barnoota baay'ee bareedaa tokko isiniif qabadheen dhufee jira. Barnoonni kunis maal yoo jettan akkaataa iccitiidhaan footoo fi barreeffamoota garaagaraa walii erguu danda'aman WhatsAppidhaa fi Messengeraa ergoota hundarrattuu jechuudha. Akkamitti akkaataa footoo wanna iccitii ta'e erguu dandeenya. Footichis maali inni akkaataa ittiin footoo tokko yoon hiriyaa kiyyaaf erguu barbaade footichi suni ana asirraa yeroon erguu yeroo hiriyaa kiyya bira deeme akka inni itti bahu koodii ta'a. Koodiin suni asitti ani koodii sanaan hidheeti kan hin ergu. Koodii sanaan yeroon erge yeroo nama saniif WhatsAppidhaan ergame WhatsAppii fi Messengeraa wantoota garaagaraatiin erguu ni dandeessu. Yeroo ergame akkamitti akka nama sanatti argamu koodiidhaan bahaa jechuudha. Koodii sani ani asii itti himee yeroon suuraa sana erguuf jechuudha. Suuraas haa ta'u viidiyoo garaagaraa wantootuma iccitii ta'an jechuudha. Inni ergaa fi yeroon an erge namni suni koodii ani itti hime saniin seenee ilaaluu danda'a jechuudha. Ammoo namoonni biraa dhufanii bilbila keenya harkatti qabatanii Messengeraa keenya yoo seenan footicha sana waan nuti ergine sana arguu hin danda'an jechuudha. Haga koodii san hin beeynetti namticha koodii beeku san qofa kan iccitii sana ilaaluu danda'u. Akkaataa sana har'a isin barsiifna. Otoo gara barnoota keenyaatti hin seenne duratti YouTube channel keenyaaf warri haaraa taatan akkana YouTube keessanii galtu gubbaa kanarratti Harar Teknoo jettanii barreessitu. Kunoo isa kana jechuudha. Isa gubbaa irratti argamu kana yeroo takkaaf kilik gootu. Sana booda channelli keenya isa kanaa jechuudha. Yeroo jalqabaatiif akkaataan inni itti isin dhufu dhuftanii yeroo takka asirratti cuqaastanii subscribe erga gootaniin booda mallattoo icon cinaa jirtu kanaas ol godhuu dandeessu. Barnoonni nuti barsiifnu akka kallattiidhaan isin dhaqqabuuf kana godhuu hin dagatinaa isiniin jecha. Amma asumaan gara barnoota keenyaatti ceenaa jechuudha. Barnoonni keenya inni har'aa appicha kana nu barbaachisa. Appiin isa kana jechuudha. Isa kana isa argannu warra jettaniif Play Store keessa ni galtanii yeroo keessa galtan gubbaa kanarratti IMM jettanii G2 PDF kunoo barreeffamicha akkuma argitan isa kana jechuudha. Isa gubbaa irratti argitan kana isa kana eega barreessitanii sarchi goona jechuudha. Kanneen keessaa inni kam yoo jettan isa kana jechuudha. Isa mallattoo magariisa qabu kana jechuudha. Isa kanarratti yeroo takkaaf gad cuqaasna walumaan daawunlood goonee haa ilaallu. Yeroo takkaaf irratti cuqaasneen booda haga inni daawunlood nuuf ta'utti obsaan eeggannaa jechuudha. Wanti kun waan baay'ee nama barbaachisuudha. Install nuuf ta'u jira. Akkaataa akka rakkina garaagaraatiif hin saaxilamne iccitii keenya akka namni baruu hin dandeenyeef kun appichi nuuf bu'ee jira. Open jennee seenna. Erga open jennee seenne akkanatti akka inni itti nuuf seenu. Erga inni akkanatti dhufee booda mallattoo kana ni argitu jettee yaada. Mallattoo iddoo gara mirgaatiin jalatti argama. Iddoo kana jechuudha. Iddoo kana yeroo takkaaf gad cuqaasna jechuudha. Kana booda Allahu jennaan. Erga kana jenneen booda kunoo suuraa isa kanarratti cuqaasnee haa ilaallu. Amma suuricha isa kana irratti yeroo takkaaf erga cuqaasneen booda akkanatti nuuf asitti as baha jechuudha. Kana booda maal godhuu nu barbaachisa jechuudha. Gara mirgaa kanaan gubbaa irratti mallattoo sadiitu argama. Sadeen keessaa isa jidduu kan diimaa of keessaa qabu kana jechuudha. Isa kana yeroo takkaaf irratti gad cuqaasna. Sana booda isa gubbaa kanarratti
faayil neemii san barreessite jechuudha. Faayil neemii isa kamiyyuu jettan appichi suni maqaa maaliin akka bira dhuftu nama fakkeenyaaf Harar Teknoo haa jiru. Harar Teknoo maqaa kana ergatti barreessineen booda mallattoo paaspoortii pirooteeshin kajuu kana paaspoortii pirooteeshinii kanarratti raayitii yeroo takkaaf ni cuqasna. Kun akkuma argitan ergasii asitti paaspoortii nu gaafata jechuudha. Iddoo paaspoortii nu gaafatu kana maal goona takka lama fakkeenyaaf akkana goone okay jennaan. Okay erga jennee kunoo asirratti maal nu baasa faayil Harar Teknoo yes jennaan yeroo takkaaf jechuudha. Beeksisa kun erga yes jenneen akkanatti nuuf deebi'a jechuudha. Erga akkanatti nuuf deebi'an booda mallattoo kana mallattoo sheerii kana yeroo takkaaf gad cuqaasna. Waan irratti erguu feetan asirratti kunoo anama telegiraama naa ergu telegiraama kan yerootti hin cuqaasa jechuudha. Ergan cuqaasee amma nama tokko irratti ergee isinitti agarsiisa. Kunoo amma isa nama kanarratti haa erguu riyaa asirratti ergaan godheen booda yeroo takka cuqaaseen seendiin jaan erga seendi jeeniin booda amma asii na biraa ergamee jira jechuudha. Asirraa ergamuu isaa maaliin mirkaneeffatu mallattoo kana bilbila kan kaameraa banee isinitti agarsiisa. Amma asirratti isin agarsiisa. Suuraa reefuu ergina sana yeroo takkaaf telegiraama irratti ni cuqaasna. Sana booda kunoo asirratti suuraa nuuf dhufee jira. Suuricha kana yeroo takkaaf gad cuqaasna. Akkuma drive PDF kajuu kana irratti cuqaasne just waan jennaan. Kanama yoo feetan just waan hin seentu yookaan ammoo always jettanii seentu. Ani amma seenee jira kun akkuma argitan asirratti koodii nu gaafata jechuudha. Viidiyichi nuti reefuu ergine suni suuraan san jechuu kiyya dhiifama kana nu gaafata. Kana ammoo maal gootanii amma takka lama barreeffama koodii reefuu achitti hineessan okay jennaan jechuudha. Kun akkuma argitan amma suurichi kun dhufee jira jechuudha. Barnoota kana akka irraa fayyadamtan abdii qabna. Akkanaan iccitii keessan dhoofadhaa isiniin jecha barnoonni keenya aga barnoota itti aanu walitti deemnutti nagaan tura isiniin jenna.